jireenya bara bara ka itti argatan Yesuus Kiristoos kallattiin dubbate wangeelli ra waan jiru na jalaan jettanii itti yoo wangeelli eega jireenyi bara bara ilma isaati ka daa jedhe na jalaan jettanii Daawit waaqayyo maal ta'e beektaa laali namni hundu galatoomi seena waan wangeelli jedhu ni jettaa na jala injenna nama ni amani na jalaan jettaa yoo waan wangeelli okay Yohanes kola torba lakkoofsa sadiirraan dubbisan na hojii jettan ayyee in laala. Yohanes bani. Wangeela maal kaasa? Wangeela Yohanes harka keessan ol kaaftanii jettan. Wangeela Yohanes. Waan wangeelaati malee waan quraanaati miti beeka wangeela keessan. Kola torba sadi. Wangeela Yohanes beekan jetti. Wangeela Yohanes kola torba lakkoofsa. Habibi nirre dubbachuu qaba. Fayyisa nagaan siifaa Fayyisa meeti takka Habibi nirre jecha tana jechuu qaba fudhachuu qaba innis waaqa. Nutti furii mee takka akkana dubbiin harka keessan ol kaasa na jala jedha. Gurbaaree si waaqayyo. Si waaqayyo. Isa tokkicha. Isa tokkicha. Ameen. Isa Yesuus Kiristoosiin erge. Dubbisan jirtu nu lalatta malee. Dubbisa ni be ansamurraa hin qaba dubbisi daa akkasuma jedhaan Yesuus Kiristoos. Kuda torba meeqadha nambo. Biko kuda torba meeqadha. Kuda torba meeqadha. Laala kana jedha. Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa isa Yesuus Kiristoosiin ergees beekuun isaanii jireenya bara baraatti yoo jedha boo. Thank you so much. Nu kana barbaadna miti re isa erga najala nasa wallaltan. Jalaja. Najala jedha. Jennira. Ishi. Si waaqayyo. Si waaqayyo. Si waaqayyo. Jedhi seenaatis. Si waaqayyo. Isa tokkicha. Ende isa abbaan kennis ilma nu kennin jaalanna nu ende abboon ilma ranjo boqonnaa kana jedhe indu gomsitu Daawit Obboleetti ati takka maayikii qabadhu takka jay ati maayikii qabadhu takka na jala jedhe خلاص ani kana si aman shahada wangeela si qabsee si gallakkisa hundi keessanuu jedha waan wangeela jedhu jenna si waaqayyo Daawit si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaadha isa dhugaa isa Yesuus Kiristoos ergees. No, Yesuus Kiristoosin isatti ergite beekuun isaanii jireenya bara baraati. Ayyee isa gartee wangeerratti akka addaa caafame aappiirra dubbistus kan adda dubbistus gartee isa Yesuus Kiristoos erge beekuun isaanii. Gadi jedhi dubbisi. Wala qote illa billah. Aboona jedha ayyee takka si dubbisa kun ayyee akkana jedha si waaqayyo jedhi ayyee si waaqayyo. Eeshi. Si waaqayyo. Al takka kunoo laila wangeelli nun dubbisaadhu tokkuma dhaabbiiko. Kunooti. Hubattee? Maqaa isaatiin. Okay, si waaqayyo. Qabi quba keelu. Shahada. Si waaqayyo. Eshi maali? Si waaqayyo. Si waaqayyo. Isa tokkicha. Isa tokkicha. Isa dhugaadha. Isa dhugaa, wow. Yesuus Kiristoosiin. Yesuus Kiristoosiin. Isa ati ergitees. Isa ati ergitees. Beekuun isaanii. Beekuun isaanii jireenya. Jireenya bara baraati. Ameen. Bakka Kiristoosin beektee ati waaqayyoon beektee jireenya bara baraati. Akkana jedhi waaqayyoo tokkicha abbaa malee waaqayyoon dhugaa hin jiru jedhi. Si waaqayyo isa tokkicha jedhi. Ameen. Jedhi na jala. Waaqayyoon tokkicha abbaa malee hin jiru jedhi kan dhugaa. Waaqayyoon sadii hin qabnu silas nu waaqayyo tokkicha qabna. Yesuus Kiristoos akka jedhe si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa jedhe. Inni tokko waaqayyo abbaa qofaatu waaqayyo dhugaati jedhime. Waaqayyoon sadii hin qabnu nu silas waaqayyo tokkicha qabna. Loojikii sana hin qabuyyuu. Loojikii sana hin qabuyyuu. Yaani Yesuus Kiristoos isaati ergite kan jedhaaru Yesuus waa'ee foonii dhufeef maqaan Yesuus kenname malee inni waaqayyoodha sagalee waaqayyoodha. Qarree ati os gurbaan karaa garee urfaa deemuus. Jira. Gara dhaabbatu gara zuumii dabaluuf gurbaan fudhachuuf deemu wangeela. Akkana. Intee wangeela fudhate takka akkanatti namni kana hin barsiisan jiru. Yesuus Kiristoos Daawit Yesuus Kiristoos akka jedhe
Si waaqayyo. Si jechuun qaama meeqa? Si jechuun you ante. One person. Way sadii. Yeah. Okay, yeroo Yesuus Kiristoos biyya lafarra taa'e si waaqayyo jedhu eenyuun jechuu jira? Si waaqayyo yeroo dhu waaqayyo abbaatiin jechaara. Thank you. Tokkicha yeroo jedhu tokkicha san eenyu? Tokkicha yeroo dhus immoo waaqayyo maan ibsaara. Tokkichi isa dhugaa yeroo jedhu ka dhugaa san eenyu? Waaqayyo tokkicha waaqayyo maa waama kan biraa mini. Okay, waaqayyuma abbaadhaami? Eeyyewaa. Okay, na jira waaqayyoon tokkichi dhugaadhaa abbaa qofa jedhime. Nu waaqayyo sobaa qabnaa ruri. Maal taate daawwidoo indee? Eeyyii abbiikoo. Atiikoo. Galtee wallahi galtee. Sii galte amma sii galte moo sii galle? Yaa. Kotto akkati ati na hubadhooti. Yesus Kiristoos waaqa guutuu nama guutuu akka ta'e asitti na hubadhooti. Hidha san dura boqonnaan tuni akkana jetti. Waaqayyoon tokkichi sihi abbaa sumaa tokkicha sumaa tokkan dhugaati jedhe. Dhuga moo dhara yeroo Yesus akkas jedhu. Waaqayyo isa dhugaadha maarree waaqayyo isa sobaa isa jiran. Na jala jedhe akkana jedhe si gaafadheetiin afaan Oromootillee you antes jechuun you jechuun qaama tokko you jechuu jira Ingiliffaa keessa you the only jedhe the only the true God jedhe bar tokko jedhe you jechuun tokko wiidhaa miti they hin jenne you jedheen abbaa sihi sumaatu tokko sumaatu waaqayyo dhugaati jedhe dhuga moo soba ilmi isa keessa ka jiru beektu tokkummaa isaanii beektu adda baasuuf deemaa jira. Deus rabbii jedhi ati os. Maaluma osoo Daawitoo. Miciyyoon sorree boqonnaa kanarra naan dabaleeni yeroo Yesuus Kiristoos gara yoo tokkoffaarraa eegalte Yesuus Kiristoos dubbii kana erga dubbatee booddee ol ilaalee eessa ol ilaalee? Eeyyee. Yaa. Tokkoffaarraa hin dubbisne Yohaannis 17. Ol ilaalee jechuun samaayi malaale bakka. Eeshi samaayi ilaale waan jedhee waan hin laallayye oli lagartee dubbii kana erga dubbatee booddee Yesuus gara waaqaatti waaqni eessa jira? Ol ilaalee. Waaqni eessa jira? Gadi jira moo ol jira? Gara samaayitti jechuudha. Gara samaayitti jechuudha walumaa gala. Okay, samitti ol ilaalee maal jedhe yeeshi waliin dubbisna. Yaa abbaa jedhe. Abbaan eessa jira? Yaa abbaa ide ol ilaalee jira ka abbaan iddeen dhumaa jira. Akkana ka maa gadi akkana maaf ol laala? Yaa abbaa. Ol jedhe. Naa gadeera sirriidhaam inni macaafni ol ilaalee jedhe yoo jedhe iyyuu waaqayyoon iddoo tokko qofaatti hin beeknu kan hin daangofne hundumaa kan danda'u hundumaa kan jiraatu inni maqaan isaa waaqayyoon. Hin jedhu akkas hin jedhu yoo gartee wangeela Maatiyos boqonnaa sagal lakkoofsa sagalirra boqonnaa jaha lakkoofsa sagalirra ilaan qoru takka gad yeroo kadhattan akkana jedhaa kadhadhaa jedhe yaa abbaa yaa isa. Diidami sadi sagal. Akkas. Maatiyos. Waaqarra jiru waaqayyoon lafarra jiru. Yaa abbaa jedha akkas. Yaa abbaa yaa isa waaqarra jiraattu jedhaadha yaa. Kadhadhaa maqaan keetis ulfinni keetis waaqarrattis akkan lafarrattis akkana jedha waaqayyoo waaqarra jiru jee waaqayyoon lafarra hin jiru abiyyi lafarra jira malee waaqayyoon achi jira. Okay akkana jedhe. Abbuu kana naan dogoggorii waaqayyo akka lafarra hin jirre akka jedha macaafni hin jiru. Kanaaf innaa qoe dura kana amannaa boqonnaa tana yoo amante wangeela fudhatte wangeelatti amanaa ifichatti amanaa jedha ani beentee wangeelatti amantu simu qofaan waa xiqqasho atu akkana 50-50 oldan okay yaa abbaa jedhe waaqa gara waaqa ollaalee gara yaa abbaa jedheen jarichi ga'eera ilmi kee ulfina akka siif kennuuf ilma kee gara keetti ol fudhadhu jedheen eessa jira waaqayyoon okay lafa keessa jira ol fudhadhu gaafa jedhu gara samaayi agarsiisaa jira. Eessa? Samaayi agarsiisaa jira. Okay, waaqayyoon samii keessa jira moo lafa keessa jira? Samaayi isaatii lafti. Waaqayyo dhaggeeffadhu. Waaqayyoon lafarra jira moo samiirra jira? Waaqayyo iddoo hundumaa jira garuu teessoon isaa samaayi lafti ejjetamidha isaati macaafa keessatti barreeffamee jira. Yeroo Yesuus Kiristoos gara abbaas naan no ol fudhadhu gara yaa abbaa yaa waaqayyoo koo ilma kan kee gara keetti ol fudhadhu yeroo jedhu kana waaqayyoon waaqarra jiru san kadhachuu gara waaqa abbaa namoo lafa keessa moo bas biyyuma lafaa kanarra na wachina fudhadhu jechuu jira. Na fudhadhu gaafa jedhu gara teessoo keessatti gara samaayitti jechuu barbaade. Yesuus Kiristoos ammas siifin dabala gaafa du'aa kaafame garam deeme Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos gara samaayi deeme. Gara samaayitti ol ba'e. Waaqayyo abbaan eessa jira?
Waaqayyo abbaa teessoon isaa samii sadeeffaa keessa jira maqaan isaa ulfaatu. Okay, abbaan hin jiru, abbaan waaqarra hin jiru. Waaqayyo teessoo irra jira, Waaqayyo teessoo isaa irra jira, ammayyuu samii sadeeffaa teessoo isaa irra jira. Waan siin jedhe teessoo dubbatu waaqayyoon abbaan waaqarra jira moo hin jiru? Waaqayyo teessoo irra jira, maal hin jiru siin hin jenne hin jira, ammayyuu jira. jira. Ni jira. Okay, waaqayyoon bakka hunda jira moo waaqarra jira? Waaqayyo teessoo isaa irra samii irra jiraate hafuura isaatiin bakka hundaarra jira, lafti hin jirre hin jiru, lafa keessa odatte, galaana keessa odatte, abidda keessa odatte, Waaqayyo teessoon isaa eessarra ta'a, eessa jira? Bakka hunda jira moo achumarra jira? Macaafni immoo teessoo Waaqayyo samii irra akka ta'e hin dubbata. Okay, anyway, boqonnuma tanaan si amansaa jetti dhiisa amma. Waaqayyo, okay, akkana jedhee gartee gara keetti ol na fudhadhu. Akkuma ati foon qabeessa hundumarratti aboo anaaf kanatti eenyutu aboo kanneef Yesuusiif? Yesus Kiristoos yeroo asitti akka namummaa isaatiin haasa'u naa hubadhu. La ila aboo namu okay kan yeroo biyya lafaa jiru kan samiirra jiru san Yesuusi. Eeyyee waaqummaa isaatiin inni ammayyuu samii irra jira. Yaa abbaa gara yeroo Yesuus Kiristoos yaa abbaa gara keenya ol fudhadhu jedhu san abbaan ni yaammatu san Yesuusi. Yesus Kiristoos waaqa guutuu nama guutuu akka ta'e asumatti na amansiisa jalqaba. Aboo san siin hin jenne gaaffii salphaan si gaafadha Yesuus waan akkamii siin yeroo yaa abbaa gara keetti ilma kee ol fudhadhu yeroo jedhu abbaan san Yesuusi. Yesus Kiristoos abbaan eenyure abbaan na keessa ideeram abbaan na keessa abbaa keessa kan eega abbaan isa keessa jiraate abbaa kamitti iyyata yaa abbaan ol fudhadhu jedhee abbaan isa keessa eega jiraate. Kana koon afaan si hubachiisuu hin danda'u yoo afurri qulqulluun si hubachiise malee koo waa'ee Yesus Kiristoos hin kan nama hubachiise ati na hubachiise natti himi. Rakkite wallahi. Kuna shawwadu. Okay, anyway bira kote amma sirraa hin gabaabsu hundaa'u eega waan diigaa deemteef hin fudhanneef sirraa hin gabaabsu. Waaqayyoon tokkichi kan dhugaadhaa abbaa qofa jedheetiin amanaa tokkas ni amantaa? Irra naa deemee. Waaqayyoon tokkichi dhugaa abbaa qofa jedheetiin amanaani. Atoo akkas jettiin akka Yesuus si Waaqayyo si tokkicha isa dhugaadhaa jedhe Waaqayyoon tokkichi kan dhugaadhaa abbaa qofa jedheetiin akka Yesuus jedhetti amanaa ni amantaa akkasati. Mal ani kan macaafni jedhu Waaqayyo lama musadiidhaan siin jedhan Waaqayyo tokkicha Waaqayyo dhugaadha siin jedhee afaan Oromoo sirraa gabaabsa daqiiqaa 40 olii si hojjaasaa jira Waaqayyoon tokkichi dhugaadhaa Yesuus Kiristoos si abbaa qofa jedhe anis akka Yesuusitti amanaa akkas ni amantaati. Akka Waaqayyo tokko ta'e abbaa qofa dhaggeeffatu irraan si deebi'e irraan si daggama. Waaqayyoon dhugaadhaa tokkichi abbaa qofa jedha wangeelli dhugaadha moo soba? Yesus Kiristoos iyyuu abbaa dho. Akkasiin hin jenne bona dhaggeeffadhu si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaadhaa ammoo walii galle Waaqayyoon tokkichi kan dhugaadhaa abbaadha moo Yesuus? Waaqayyo tokkichi Waaqayyo abbaanii fi ilmi adda adda akkatti baastu hin qabdu. Baase ka okay Yesuus tu baase Yesuus akkana jedhe ati si kan jechu jiruun san nuhi jedhe moo si jechu jiran si jechuun qaama tokko moo qaama lama sadii si sa'aatii sanatti ni namummaa isaatiin okay thank you yeroo sa'a sanii jala deemnayee waan caafu yeroo san caafames kunoo sanuma hin geeddaramne si kan jedhu Waaqayyoon tokkichi dhugaadhaa yeroo sanitti abbaa qofaami. Kottu sham Jadi dubbii kana kan si deebisu no dubbii naa deebisi kanuma boqonnuma kana Yesuus Kiristoos yeroo Waaqayyoon tokkichi dhugaadhaa abbaa qofa jedhu ni kijibe moo dhuga dubbate? Lakki Yesuus kijibee hin beeku. Okay Yesuus dubbiin Yesuus Waaqayyoon tokkichi abbaa qofa jedhee dhuga dubbate moo dhara dubbate? Lamaanirra. Lakki sagalicha irra deebi'u badhu akka jedhe Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa beekuun ilma kee isa ergites beekuun jireenya bara baraati. Na jala deem si kan jechu jiruun eenyu jechuudha Yesuus yeroo sanitti si kan jechu jiruun eenyu jechu jira. Maarree Waaqayyo batti haasaa raka. Abbaadha Yesuusii miti mi? Yesuusii miti gaafa sitti meeraa mali. Naggeeffadha afaan amma fakkeenyaaf Daawit si hin baane yoon sin jedhe ana
Ana jechumo siin baanu jira man. Si yoon siin jedhe. Ofii kooti jechuudha. Abbu kottu abbu waa tokko siin jedha. Yesuusuma kana jireenya bara baraati erga siin jedhe mee kottu sittan hima. Yesuusuma beekuun jireenya bara baraati erga kana boqonnaa tanan ka fudhatte ani barsiisota keessan gurguddoo fudhachiisen gallakkisen ka kana fudhattu si hojillee deemuu hin danda'u. Waan wangeelatti nama wangeelatti amanu qofaan barbaadan. Waan jedhe si Yesuus Kiristoos yeroo sanitti eenyuun si jechuu jira naa himi. Ishi kottu ani kana siin deebisaa siin jira. Sagalee makana lakkoofsa makana utuu irraan socho'in ilma kee tokkicha beekuun jedhee kan inni dubbatee fi maaliif akkas jedhe numta achumatti waa tokko nama badhe. Ilma kee hin jedhu ilma kee tokkicha beekuun. Isa tergitesh. Isuma tergite tokkicha beekuun inni kun. Gartee isa Yesuus jedha malee ilma hin jedhu. Okay waan siin jedhe. Ishi Yesuusa tergite beekuun ni rukuun. Okay kan Yesuus Kiristoos si waaqayyo jechuun jiruun eenyu si waaqayyo si. Ishi akka gootooti. Qooddu booddee isa jiru isa qofa dhaayee. Wala qooddu Yesuus Kiristoos. Waa si gaafa jira gurbaa goobasi xeenaan kee nagaa hafuura iPhone nagaa daawwit maal taate? Maal taate? Afaan Oromoo si gaafa jira. Si waaqayyo eenyuun jechuudha Yesuus Kiristoos. Kun amma fakkeenyaaf Yesuus kuni waaqa. Si waaqayyo eenyuun jechuudha si waaqayyo eenyuun jechuudha Yesuus. Yesuustu namummaa isaatiin abbummaa isaatti taasa. Akka feete naan jedhi. Namummaa isaatiin Yesuus eenyuuni namummaa jechuun biyya lafaarra gaafa jiru eenyuuni si waaqayyo jechuun jira. Namummaa isaatiin abbummaa isaatiin si jedha malee Yesuus waaqayyo isaatiin namummaa isaatiin waaqummaa isaatiin waan feeteen haa taatu eenyuuni Yesuus Kiristoos lafarra dhaabbatee si waaqayyo isa tokkitti eenyuun jechuun jira. Maalan siin jedhan si deebiseera namummaa isaatiin abbummaa isaatti taasa. Okay namummaa isaatiin abbummaa isaatti taasa. Itti naa dabale siin jedhe namummaa isaa ani Yesuus akka nama ta'etti hin beeka Yesuus illee akka nama ta'eef beeka waaqattiif hin beeku. Oli galee immoo akka nama ta'etti beektamini ani immoo akka waaqa ta'etti hin beeka kaa. No Yesuusis akka waaqa ta'ettiif hin beeku Yesuus. Haati isaati illee akka waaqa ta'etti hin beektu. Ergamaan waaqayyoo illee akka waaqa ta'etti hin beeku. Waaqayyo abbaaleen Yesuus akka waaqa ta'etti hin beeku gurbaa. Anyway ummata rabbash jira asirra hin galu. Ani abbaan tokko maali jedhee Yohaanis boqonnaa. Dhaggeeffadhu. Abbaan waa hunda godhuu danda'a Yesuus waa takka godhuu danda'a waan an godhuu danda'u Yesuus godhuu hin danda'u. Dhugaan sima feete. Anas taayitiin isarra waa meeqa godhe isa booda umriidhaan illee isarra guddaan Yesuus keetirra guddaadhaan waaqayyoo keetirra. Ni amantaa akka kas ta'e. Atimu. Ani Yesuus waaqayyoo keetirra kana nama guddaa umriin irra guddaa ta'e ni beektaa? Ati Yesuus irra guddaa miti. Umriin irra guddaan. Yesuus Kiristoos umriin isaa meeqa? Yesuus Kiristoos inni utuu uumamni kun uumamni iyyuu jiraataadha inni. Biyya lafaarra Yesuus waggaa meeqa jiraate? Namummaa isaatiin kan inni mul'ate garuu waggoota 2000 kana asitti mul'ate malee Yesuus Kiristoos numa iyyuu jiraataadha. Umriin Yesuus Kiristoos hojii barsiisuu isaa waggaa 30 waggaa meeqa jiraate? Waggaa 33 Yesuus kan biyya lafaarra jiraate. Waggaa 33 umriin isaa waggaa meeqa Yesuus Kiristoos biyya lafaarra on this earth alam laay waggaa meeqa jiraate? Namummaa isaatiin waggaa 33 jecha yoo jiraate iyyuu inni anaarra guddaadha waaqayyoo keetirra. Na hubadhu na fichisiisika. Bira kooti anyway. Na hubachisika. Namni umriin isaa 33 olii Yesuus irra guddaadha. Okay. No, before Abraham dura iyyuu inni jira. Shayxaaninu Abrahaam durallee jira. Yesuus immoo shayxaana dura jira akka Yesuus immoo. Shayxaanuma dura jira Yesuus. Ragaa fidda shayxaani Aadamu achi kattee jireenya jannata keessa kan ture. Yesuus kan jireenya barbaraa keessatti kanu eenyu kan wantee heewaanii fi Aadamu gartee ija mukaa nyaachise eenyu? Shayxaana. Eessa jira Yesuus yeroo san? Adam Yohaanin kan uume iyyuu Yesuus Kiristoos. Eessa jira yeroo san. Bira kote anyway. Amma kanatti siraa deebi'e waan uummata kanu waan jedhe. Yohaanis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irraa kaasee dubbisa kanneen. Si waaqayyo. Okay amma kana. Si waaqayyo isa tokkicha Yesuus Kiristoos namummaa isaatiin eenyuuni waaqayyoon tokkichi dhugaadha eenyuuni waaqayyoon tokkichi dhugaa eenyu jedhe Yesuus yeroo biyya lafaarra jiru. Namummaa isaatiin abbummaa isaatti jedhe marsiin kana garasii hin jiru. Waan si jedhe. Okay. Naa deebise namummaa isaatiin Yesuus Kiristoos biyya lafaarra gaafa jiru eenyuuni waaqayyoon tokkichi dhugaa eenyu jedhe Yesuus. Namummaa isaatiin abbummaa isaatti taasa'ee. Wanti fayyaan qabu gurbaan xeenaan kee nagaa ta'e boo hin dhuyite. Ani nagaadha. Okay si gaafa Yesuus gaafa lafarra jiru namummaa isaatiin waaqayyoon tokkichi dhugaa eenyu jedhe boo sirraa xumure kana booda sin gaafadhu.
namummaa isaatiin abbummaa isaatti taasa'ee Yohaanis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 naa deebisi waan siin jedhe namummaa isaatiin Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaarra jiru Waaqayyoon tokkichi dhugaa eenyu jedhe Yesuus jedhe moo Hafuura Qulqulluu jedhe moo Abbaadha jedhe. Ana akkamittiin si ibsu ishee mucummaa namummaa isaatiin abbummaa isaatti taasisee dheeramani. Fixeeramani kana. Deem jaldeessaa wajjin naasoo nagaan boqoddo.